ani qorofooteen jaartii qorofoote jaartii tiyya qorofoote jetta jaartii tiyya ammoo wallahi so jaartii tiyya tan qabaadhu baadhe akkanatti bashannanee jiru addunyaa tanarratti bashannanu wallahi alhamdulillahi rabbil alamin waan barbaade dalagadha waan ufi barbaade yoo faamilii kiyya qarqaara jedhe faamilii kiyya qarqaara sila oromoo taate birrii shan wajjaan qoodamne ani birrii shan abbaa kiyya arga ati ammoo birrii shan haadha tiyya erga jettee jechuudha ani ammoo wallahi namni waan gaafa jiru waan ufi barbaade dalaga kuno amma na bira batti laala kuno jaartii akkana bareedu namni hin qaba namni hin qabu jaartii akkana bareedu namni hin qaba jedhee yaadu jechuudha qorofoote jettee jaartii akkana irratti taate saalfadhu dubbitan of duuba deebisi akkas hin jiraara galatu biyya arabaa teenyee biyyatti obboleessaan maatiidhaan mana nu ijaarsisaa yoo jennu manni keenya ijaarameenu shamarran biyya arabaa irra caala mana ijaarsisu biyya namaatti tafti busmaariin birriin keenya dhaqee busmaarichaan bitu ta'ee birrii keenya busmaaraan walitti dhufu ta'ee birriin keenya maagara nuun bitu ta'ee birriin keenya barrii sanan gaxxamsiisu ta'ee birriin keenya dhakaa sanan bitu ta'ee nan an fakkeenyaaf miidiyaarra sarchi godhee dhakaa akkam busmaarri meeqa akka alallaalu rakasa birrii an ergummaa lallaalu marra obboleessi maashaallah ini ijaarsi obboleessi maashaallah obboleessi haati ijaarsitti ogiidoo qabaataati gobazeedhaati birrii Malta tan koy. Racconti male. Messaggi na oggi asuitan. Screenshot mi derra post. Like story namni sini gode. Screenshot mi derra post. Bilbila na oggi asuitan. Guyyaa guutuu bilbilan cufin jette bilbila keessa rafaa oolte bilbila keessa rafaa bulte. Screenshot goote mi derra post. Maali rakkini isinitti jiru? Hay obboleeyyan keenya faatonni maal taatan koy? Rakkoon teessan maalii jenne? Maali faayidaa nama wajji haasofite iskiriinatti? Ispeeshaali wanni inboksii miseejii nama wajji haasofite. Iskiriinshiit gootee poost gootuuf rakkoon ta'e maali isin jennee hafaa ta'e? Dhugaan si maami dhiironni nama akkanaan feetu. Dhiironni dhala akkanaan fedhan. Ati gaafa heerumtallee mistira kan qabachuu hin dandeessu warra kan keessatti dhiitee albaatii. Hay. Ajuun ta'e nuti maali boo? Wannumti takka keessan teessu namni nama waa qabachuu danda'u. Nama akkasiiti namni faadhu. Ifraan albayin bakka deemtutti ifraan yaa'in. Akkanan ta'in lukkee nama irra baqal akkanan godhatin. Dhalaan tanama akkanatti ubbaree tana. Gartee akkanatti jijjiin dubartiidhaati. Albaati.